Abbaan tokko wanni isaa qabeenyi isaa aartiin qabeenya isaa gaafachuu danda'a. Akka gaafachuu danda'amu aartistootas gaafachuu dandeessanii nin beekaa gartee karaa akka isaaniititti yuutuubii fi gartee miidiyaalee adda addaatirraa illee yoon kan hin fagaadhute waa hunda nin beeka jechuudha. Qorannaa odeeffannoo namuutu bakka jiru sani jechuudha. Haala qilleensa hojii fi namuutu humnallee itti dhabu jechuudha. Ni odeeffata jechuudha. Numan odeeffadhaanis hanga irrallee gahuu dadhabu. Kanaafuu maaliif kabajaan tun dhabamte? Maaliif wal gaafachuun dhabamte? Kabajaan tun maaliif naan godhamin? Tajettu irrattiin dubbadhee sanirrattiin dubbisan kaase. Ya, oke, galatoon waan bareedaadha. Namni as gala afaan akkaawuntii isii gaafatu jirtanii namni tokko immoo nama leenca darbuu dhabnechaa jirtanii warri leenca qabdanis darbaa rakkoon qabu akkaawuntii isii warri gaafatu jirtanii dhumarra immoo isatti dhufna osoo obsitaniituma dhageeffatanii gaarii na fakkaata. Namni kaan keessan maqaa Sabriinaa barreessuu jirtanii Sabriinaan obboleettii teenya yoo dhuftee Sabriinaan akkasiin dhuftuu hin beekama wayii dhufti. Sabriinaa yoo sala jiraatte yoo jiraatte Sabriinaan ni dhufti warri maqaa isii barreessaa jirtan yoo Sabriinaan illee dhufte. Sabriinaanis ol seentee namoonni ogummaa takka immoo muuxannoo aartii qabanillee waan iftuun dubbachaa jirtu kanaa fi waan Sabriinaanis dhuftee dubbachuu ni dandeessan. Jidduu laaluu ni dandeessanii, araarsuu ni dandeessanii. Ammoo wanni sun hubachuu qabdani waan biraati miti, jibbaadhaa miti, wal ajjeessu takka wal xiqqeessuudhaa miti. Hojii keessatti komiin dhufaa komiisanii Sabriinaanis as gara jirti na fakkaata. Sabriinaa yoo jiraatte ililli na darbi. Yoo jiraachuu baatte ishee irra godha warri fooloo irraa qabdan. Hunda caalaa immoo namoonni ogummaa qabdan warri akka Maashoo fa'aan, warri akka Guutamaa Mahammad, warri akka Isaaq Zeenuu nama hedduu as galatti sana arguutti hin jira. Waan amma iftuun haasoo jirtu kanaa fi Sabriinaanis dhuftee waan isin dubbattu akka isin dubbattaniin fedha osoo asuma turtanii waan bareedaadha. Iftuu Sabriinaaniin sirbaa Sabriinaan beekamaadha. Sirba namaa jechuun sirbuma artistoota Oromoo kabarii wooti. Namni tokko gaafa sirba nama tokkoo guutuu jalqabaa hanga dhumaatti hojjechuudhaas haa ta'u walaloo 3 fi 4 sirba adda addaarraa walitti hidhanii sirbuus haa ta'u namni tokko gaafa sirba nama tokkoo kabar godhu abbaan sirba namaa kabar godhu sun abbaa sirba isa jalqabaa saniif maal godhuutu irra jira. Akka heeraatti moo akka seeraatti moo akka seera aartii Oromootti maaltu isin gidduu jira akka artistootaatti namni tokko sirba namaa walaloo 3 4 fuudhuufis haa ta'u sirbicha guutuu kabar godhuu illee yoo barbaade abbaan kabarii godhuu deemu sun abbaa sirba isa jalqabaatiif maal ulaagaan takka buurri isaan gidduu jirtu maaltu ta'uu qaba ture. Sabriinaan ammoo waan silaa jiru san takka heera takka seera san maaliin cabsite? Seera isin cabsite laalamma artistoonni ni beekan dabbal keenya amma asirratti aartii mee nama tokko artistoota gurguddaa gartee gaanii jiran buleeyyiin warreen hedduu takka uummata biratti warreen bebbeekamoo ni jiran kakka Aliyyii Saabiffaan isaan sammee galchi gaafadhu asirratti waa'ee jiru kanarratti artistoonni ni siyaada kannuu danda'a. Hayyama abbaa malee dhatte jechuudha. Jecha tokko maaliif hin taane maaliif namni akkaataan itti gartee isin guutuu isaa wallistu sirba hiyyeessan isa jaalatte san albama san keessaa isa jaalatte guutuu isaa wallisuu dandeessi. Maaliif nagaafattee asirratti nagaafachuudha qabdi. Yoo isin arraan tana jijjiirama isin arraan tana harkatte namuutu haala yerootiitu if duuba na deebise malee anis jechuudha. Sammuu nin qaba sagaleellee nin qaba jechuudha. Sagalee duraanii daran fooyyesee hojjechuullee ni danda'a. Garuutu immoo maaltu akka jechuudha. Ana kara duubatti na harkisee ni beeytan jeetii yaada. Garuutu kun waan inni machaa waluu miti jechuudha. Inni madduun dubbachuullee hin barbaadu ani garuu ni beeytan jeetii yaada. Kanumaafuu immoo isiin guutuu isaa nagaafachuu dandeessi. Guutuu isaa kana gaafachuu dandeessu san haala ilaalcha kabajaa ta'een jechuudha nagaafatin. Amma dura Sabriinaan anisi arkeetillee beeku sirba Almaas Tafarraa artistii hangafa teenyaa taddur sirba isii sanirrattiin arkee anilleen gartee isii qilleensumarratti nin beekaa. Maaliif
hangam takka jechuudha hanqa safuu fi kabajaa qaban warreen wallistoota wal beekan jechuudha namni ogartee yaadaa wal beeka warri hojii wal fakkaattu hojjetu amala walii guutuun isaanii wal beekan jechuudha akkasumatti anis eenyu akka kabajaa qabu eenyu akka safuu qabu eenyu akka sabboonummaadhaaf hojjetu nin beeka tolcheetiin beeka gartee isaanii wajjillee daddeemee gartee utaalee gartee gaa kiliipillee narraayillee bareeduu baattuwan garuutu sammuudhaan silaa waan fooyyaa tokko hojjechuullee nin danda'a jeetii yaada garuu dabbaal keenya asmaanuu gaa uummata kiyya galatoomaa isin warri yaada gaarii naaf gumaachitaniis lammiitiyya isiniin jaaladhaa galatoomaadhaa Oromoon leenca dulloome tiitichaa itti taphataa jettee lama خيزير ترتي الحمد لله قالت ربيتي أبدي سنكوتن فوز أبدي كوتادو وري هذا قارين أفقوما تيتن قالتو ما ناجرات دادا نفا ناجرات داد إسين جا خاني نتيما تودو في دبال خينيا كوفوسون تين أمتاكيا قالتو ما إسين سورنا دقيق تاجرتن يا وان بريدا دا وري دنديسن كاسيل كرتن كتير أني يو سبورت قوتن اللي وان بريدا يدنديسني أكاونت مسيرت إسي support guddaa hindeessan. Wanni sirba nama tokko walaloo isaa keessaa fudhachuufis haa ta'u sirbicha jalqaba irraan gadhumaatti kabarii godhuu yoo barbaadde safuu aadaa fi mallattoo kabajaatiin abbaa sirbaa isa jalqabaa san mariisisuu takka gaafachuun waan akka heeraa takka akka seeraatti artistoota gidduu jiruudha. Sabrinaan anaaf kana dhabdeedha wanni amma ta'ee jirtu. Dhugaadha kan mana dhabde galataa gartee har'aan kana. Dubar. Kanuma arrantana inni du'e gartee inni du'e awwaalame dhugaadha seenaa isaa san duubaa gartee yoo sochoosanillee inni du'e gartee abaluutii jechuu hawaasinillee beekeet ittiin gartee dhaggeeffataa nama jiru immoo akka seeraatitti namni jiru tokko ni jira. Inni jiru isa dulloomee gartee humna dhabeellee kagartee dulloomee humna dhabeellee yoo ta'e dhaqanii ka haadha teenya kabajaa si malaa akkasi ka ija nama guddaa san ifirraa deebisaa kabajaa si mala kabajaa isii fakkaattu sanii maddii dhaabbachaa hamilee itti godhaati gartee karaa hojii isaa sanitti tarkaanfatta. Usteetuma namni kun haala yerootiin akka bakka ilaalcha tuffii ilaalcha wanni sun isiidhaan hin malle anarraa miidhaga malee isiirraa miidhagu isiin qixxeerama jiruutii miti ana kanama du'eetitti ilaalame garuu hin duune immoo lubbuudhaan ni jira jechuudha gaa kiliippiillee dalagee gartee walleen gaa ijoollee teenya gaa wallee namni xiqqishoonni nokkola gaa kiliippiidhaas dalaguun ta'uunsaa ani ta'uunsaa gaa kanumaaf garuutu. Okay, inni rakkoo miti mee wanta goona sirba sanii takkiseenna nama biraatiif carraa laanneeti warra. Nah, ni jira mi sagaleen kiyya? Ni jira. Ni jira warri komentira ana mul'ise. Okay, ya. Iya, waan hin qabamee ibsee. Itti deebine isa. Kallattumaan gara sirbaatti kiseenna. Fakkeenyaaf sirba Sabrinaan sirba artistoota Oromoodhaaf afur godhuun waan beekamaadha. Oromoon hundittumaan beeka. Inni immoo badii miti rakkoolee miti. Haa ta'uuti sirba Sabrinaan guyyaa sadii moo guyyaa afur dura gallakkifte sanii sirba namoota hedduuti achi keessatti ka'e. Sirbi kan kee walaloo akkam jettu sirba akkam jettuutu sirba Sabrinaa san keessa galee iftu. Sirbi achi keessa galee sirba ya jaalallee qiyya qanii barbaadu an hirriba dabee osoon si yaadu onneen too miidhamtee ture ammaanaatu tuwa rabbii malee tuwa rabbii malee hawaasi garaadu kana. Yaa sirbichi waggaa dheeraa dura karaa kaasitaatiin hojjetame amma sirbi Sabrinaan keessaa fudhattee itti fayyadamte sirba kana. Sirba kana. Okay, yaa waan bareedaadha. Sabrinaan egaa sirba kana baasuudhaaf egaa hayyama si hin gaafatin si hayyamsiisuu si bilbiluu si gaafachuu fi osoo kanan godhin sirba gallakkifteedha komiin jiru egaa gallakkiftee booda hoo atiis haa ta'uu Sabrinaanis komii qabdu kana Sabrinaa akka inni qaqqabuuf wanta ati goote jira yaaltee isii wajjin wal agartanii wal dubbiftanii. Laal awwalee ciroo awwalee dharra bilbileetiin
akkumaan dhageenin awwalee irra bilbilee mee awwalee haala kana ni danda'amaayii jee itti gaafadheeti kan hin dubbadde hunda artistoota illee iyyaafannoo duraanuu ittiin jira waan ta'eef jecha iyyaafadhee gaafadheeti. Awwalee irra dawwaleetiin bilbila kaisaatiin qabaa. Awwalee gaafa dur gartee istiidiyoo Alii Maamad Diimaa turrus wajjin turree isarra bilbileetiin isa gaafadheetiin bilbila isii yoo dandeessee yoo qabaatte bilbila isii naa kanniin jeenniin dubbisaa jeeni inni sanatti hin deebine sin ayyamsiifne sawaan sirbaan maanta nagallakkise san si ayyamsiiftee naan jeen na gaafate lakkii nan ayyamsiifne jeen kanumaafuu isii gaafachuun barbaade mee bilbila isii naa kanniin jeetiin gaafadhe awwalee inni sanatti hin deebine eegas booda ani jecharratti. Walumaa kun namne jechuudha. Okay, waliin kun namne. Maashoo Abdurrahmaanii fi Guutamaa Mahammad Goseela jiraatan ililli takka kanaa darbaa. Artistii Sabriinaa yoo asii jiraatti ati ililli darbi yoo Sabriinaan hin jiraanne akka sheerarra naagootan hin barbaada. Yoo namni bilbila isii illee qabaatan takka miseengira isii qabaatanii dubbistanii osoo Sabriinaan illee dhuftee gaarii na fakkaata. Aliyyi Saabit Maashoo Guutamaa warri asii jirtan mee ililli takka kanaa darbaa jiraatan. Maashoo argeen jira. Guutamaa Mahammad ni jirta? Artist Guutamaa. Sabrina Lena Yama, Aruftu. Okay. Masho Dami, I'm near. Masho? Masho, the double. Okay, okay, thank you. Yes. Gutama Nirta, may real second. Gutama Ali Sabit, Isaac Zainu, Refu Sarganture, and new artist Muhammad Jibril Fajra. Nirtani Gutama. Iftu tanya kali. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Artisti Maashoo Abdurrahman. Maashoo tenya baga jiraatte nagaa fayyaadhaan. Iftu tenya baga jiraatte akkami ati haadhati fayya qabda? Nagaan qaba wallahi Maashoo tenya gaa wal dhabne malee numaan jira wallahi. Wallahi adda bannee ijoolleen tee nagaa qabdi akkami ati? Adda fagaannee iftuuti yaabshir ammaa sitti deebitaa dhageessee? Yaayye na jiraadhu Maashoo hangafatiyyaa artistii hangafatiyyaati egaa warraan if dura laalaan illee karaa kana dhufeedha. Hedduu takkasiin galatoonfadha. Baga naa jiraatteen sinjaa. Gaafa ati hojjettu ni yaadatta gaafaan jarbaa manaaliitti dhufee silaale sidiyoo gaafa jirtu. Ni yaadadha wallahi si artisti Badru Ibro ni yaadadha Umar Gobe fa wajjin hedduu takkaan nanu isin jala fiigeetiin isiniin osoo isin dhufin duraan fuulatti isin laalee kan hedduu takkaan nanu Guutamaa guutakka munir mutra godha. Ayyee. Ya. Guutamaa birana fakkaata sagalee nayya. Okay. Itti fufa. Ayyee iftuuti yoo guutakka dabbaaliin waa jechuu barbaada. Dabbal keenya akka Maashoo qofa osoo hin taane akka artistoota Oromoo hundattuu ati galatoomi. Artistiin tokko nama lubbuun jiru ka du'ellee yoo taate ogeessa gaafattee namni tokko hojii hojjechuu qaba osoo lubbuun jiru yeroo isiin tun hojjettu yeroo nuti kaasita hojjennu itti beeloynee itti dheebonneeti. Rakkoo meeqa keessatti namni wallee hojjetee kaasita baasaa beekadhu. Waan biraatii miti ijoolleen ammaatuni nama kana hojjetallee jaanii osoo barruudhaan kaayanii fi galata guddaadhaa beeki. Sabriinaanis tiyyaa iftuunis obboleettii tiyyaa isinilleen obboleettii tiyyaa heera koopiraayitiitiin namni gaafatamuu danda'a. Ammoo obboleettii takka galata dhoysanii mucaan tun nama miilan qabne. Hamdiyaa Ibraahimilleen dubbataa jirti. Kootu jeeni yoo nu jala jiraatte Hamdiyaati jechee nu dandeessa. Namtu xiqqinaanis waan nutti ergitee jirti karaa keetiin si ergaa. Iftuu qofaa miti. Wanni kun Aliyyiifis Guutamaafis Maashoofis artistoota cufaaf ta'a. Daraasiin keenya daraasiin Oromoo namni waan kana barreessu. Duruu osoo nuti hojjenne deemnee gaafannee daraasii gaafannee dhageessifnee mari'achiifnee waliin dalayna. Eenyutu rakkoo qaba Sabriinaa miti. Nama hojii kan akka isin hojjettu isii godhe Sabriinaa godhe gartee.
Kafara yaa okay hamdi Sabrina yoo as galee jiraate ililli nu darbii takka sheeritti naa godhaa takka itti nu bilbila maashoonis artistiidha guutamaan artistiidha Nuraddiin namni hin beekne hin jiru Nuraddiin faan nu bira jira waan amma iftuu wajjin haasaa turre hundi keessanuu dhageessanii gurra qabdan jee yaada Sabrinaanis teenyumaa iftuunis teenya walitti fidaatuma isinummaan waan jiru gidduu dubbaddaati walitti araarsaa achi booda waan biraatti dabarra nama carraa mana isinitti kan namaan gonteessanii Nuraddiin maashoo fi guutamaa. na fixachiisi fixadheetiin isinii kan mirga'e. Osoo Sabriinaan taate namni hundinuu waan kana baruu qabaa beeki heera duraan dabbal taatee ammallee rabbi si haa mul'isu. Biddeena nama tokkotti namni tokko fayyadamuu hin qabu. Eega hojjettee hoo maa maqaa iftuutiif Hamdiyaa Ibrahim hin kaayin. Ani komii biraa kan hin qabu beeki. Maaliif hin kaayin? Mucaan tun ijoolleedha. Artistoonni lafa jiru. Artistoonni buleeyyiin lafa jiru. Gizee isin istiidiyoo dhayitee waan kana hojjetu. Hojjetu jedha kana maqaa isaanii barbaadaan taa'imaan jiniin. Guutamaa bilbilli hedduu jeequ jira bultus irraa baasii yookaan bu'ii deebii dhiifama naa godhi hayyamaa shattoo. Yaa guutamaa si buusan si deebisaa qoy bilbila sirreeffadhu maa shattu mureeti. Maal seete dabbaal keenya artistoonni jiru warri jiru. Mucayyoon turamma nama gaafattee namni sirreessee fiiti hojjettee malee Sabriyaan waan kana haxannaate.